Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota OIB irraa oduu isaa kanaaf qindeeffannee qabannee isinii dhiyaanne irraa oduu isaa kana kan isinitti himu Arrais Mahammadi. Oolmaa dhaddacha Jawaar Mahammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa ilaalchisee gabaasa nu gahee akka ittaanutti Daraartuu Shaamii isiniif dhiyeessite. Oolmaa dhaddacha Jawaar Mahammaffaa namaan adda baasanii kophaatti seeraan ala obbo Jawaar Mahammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa hidhuun kan hafee walitti dabalaman ta'uu poolisiin dhaddacha federaala sadarkaa duraa ramaddii araadaa sa'a 8tti ta'e irratti mirkaneessee jira. Akkuma beekamu nama tokko kophaatti adda isaa haala nama hin agarreen dhoorkuu hidhuun gocha seeraan alaa ta'uu ibsuun manuma murtii kanatti iyyatamee gochi kun akka dhaabbatu manni murtii ajajuun ni yaadatama. Haa ta'u malee poolisiin ajaja mana murtii raawwachuu dhabuu isaa irraa kan ka'een iyyannoon gaafa guyyaa 5 bara 2013tti dhiyaatee ture poolisiin dirqamee ajaja mana murtii akka raawwatu dhiyaate manni murtii iyyannoo isaan ga'e sababa ajaja mana murtii diduun iyyattoota kan gochu seeraan dhoorkamee akka namaan wal hin agarre maaliif akka hidhee kaa'e gaafa guyyaa 5 baatii takka bara 2013tti sa'a 8tti ibsanii ajajee ture. Haaluma kanaan poolisiin akkaatuma ajaja mana murtii obbo Jawaar Mahammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa mana tokko keessatti akka turan godhuun mirkaneessee jira. Karaa biraatiin obbo Hamzaa Booranaatii fi Shamshaddiin Tahaa manni itti cufamee qilleensa gahaa ifa harka argachaa hin jirre dubbatamee ture. Godina Harargee Bahaa magaalaa Harar keessatti hidhaa fi dararaan kan duraanii caalaa jabaatee itti fufee jiraachuu beekamee jira. Gabaasa dabalataaf Daraartuu Shaamii. Godina Harargee Bahaa magaalaa Harar keessatti hidhaa fi dararaan kan duraanii caalaa jabaatee akka itti fufee jiraattoonni nuti achirraa dubbisnee OIB'tti himan. Akka namni kun nutti himetti waraanni mootummaa guyyaa guyyaatti magaalaa keessa deemuudhaan badii tokkoon malee uummata reebiyaa akka jiruuf dararaa cimaa akka irraan gahaa jiru ni dubbatan. Akkasumatti barsiisaa yuunivarsiitii Haramaayaa kan ta'e Siisaay Dirribaa obboleessa Jaalamaa Rooti jechuudhaan mana hidhaa Harar Mabraa kan jaamu erga seenee bubbulee jira. Akkasuma ammallee barsiisaa Siisaay Dirribaa kun mana hidhaa kana keessatti akka malee dhukkubsachuudhaan waraanni kun fuudhanii haakima Imaa jaamu erga geessan booda yaala barbaachisaa osoo hin argatiin fuudhanii ammas manuma hidhaa Mabraatti deebisan jechuun dubbatan. Haalli fayyaa isaa hedduu yaaddeessaadha jechuun illee dubbatan. Itti dabaluunis barattoonni yuunivarsiitii Haramaayaa kan ta'an hedduun sababa barsiisaa isaanii Siisaay Dirribaa laaluuf mana hidhaa inni jiru deeman qofaaf hidhamanii dararamaa jiraachuullee ni dubbatan. Akkasuma ammallee Harar aanaa dirree xayyaaraa keessatti guyyaa kaleessaa nama maallaqa dhuunfaa isaa hojiif qabatee deemu waraanni mootummaa fattishuudhaan irraa fuudhanii eessattiin deemta maallaqa kana shanee gargaaruu deemta jechuudhaan akka tumanillee ni dubbatan. Walumaa galatti haalli naannoo Harar keessa jiru hedduu yaaddeessaadha jechuun dubbatan. Hidhaa reebichinii fi saamichi mootummaan nama nyaatan Abiyyi Ahmadiin durfamu magaalaa Harar keessatti uummata Oromoo irraan gahaa jiru baay'ee hammaachaa dhufee jira. Akkuma beekamutti barsiisaa yuunivarsiitii Haramaayaa kan ta'e Siisaay Dirribaa obboleessa Jaalamaa Rooti jechuudhaan qabamee eega mana hidhaa Mabraa seenee bubbulee jira. Haaluma kanaan mana hidhaa Mabraa keessatti dhukkubsachuudhaan hospitaala Imaa deemee dawaa barbaachisu osoo hin godhiniif akka malee dhukkubsatee osoo wallaansa gahaa hin argatin mana hidhaa Mabraatti deebifame. Achi keessatti illee hedduu dararamaa jira. Halkanitti yeroo lama gara Misraaq Irzii fi mana hidhaa Qalaa Dambaa bakka lafa jalaatti illee deddeebi'aa jira. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa kaleessaa guyyaa dilbataa jechuudha. Haramaayaa irraa barattoonni yuunivarsiitii Caaltuu Aadamii fi Ibsaa namni jedhamu maqaa abbaa isaa illee hin beekne barsiisaa isaanii gaafachuuf Siisaay Dirribaa jedhanii wayita isaan dubbatan Mabraa Oromiyaatti godina Harargee Bahaa Mabraa Oromiyaatti kan argamu maqaa Siisaay Dirribaa jedhu dhageenyaan akkasitti qabanii ijoollee kana mana hidhaatti galchan. Dabalataan bakka dirree xayyaaraa jedhamutti guyyaa kaleessaa nama kombolcharraa maallaqa qabatee as deemu maallaqa shufeeratti hafuuf irraa kanne uummatattis kakkannatee birrii 10,000 kan inni keessa kaayyate gabbuusanii shaneef geessuu deemta waraana nyaachifta baanda nyaachifta jechuudhaan tumanii dhiitanii dhiitichaan wayita lafa darban osoo tumamee uummanni hundi iyyaa jiru. Akkasuma mattaawaqaan hojjetaa naannoo Hararii ta'uu waajjira isaatti illee ibsuun barbaanne naannoo Hararii jedhu keessa isaatii bu'u arginaan jalqabumaa wakkan itti nutti himtu jechuudhaan ol kaasanii deemsisan. Haaluma wal fakkaatuun
Ana Shankor xaabiyaa Shankor bakka jaamutti poolisni taajuu jaamu akka malee miidhaa uummata ganda bineensotarraan hidhamee achi keessa jiru dubartoota nyaata geessan akka malee tumuudhaan nyaata harka caccabsee amma booda tokkoon tokkoo keessan mana dhufeetiin harka isin kannisiisa jechuudhaan dhaadannaa fi doorsisa hamaarra jira. Haaluma kanaan nama haati manaa isa himattee poolisiin to'annaa jala oolchitee manni murtii mirga wabii qarshii 1000 takka hayyameef Iliyaas Jibriilee nama jaamu wayita mana murtiitti birrii 1000 takka qabsiisan waajjirri poolisaa inni immoo dhimma haala yerootiin qabame waan ta'eef ba'uu hin dandeessu jechuudhaan dorgamee haga ammaatti illee ji'a 2 guutuu mana hidhaa keessatti dararamaa jira. Haaluma wal fakkaatuun qabsoon qeerroof qarreen uummanni Oromoo gaggeessaa jiru guyyaa har'aan tana akkuma mootummaan nama nyaataan birrii jijjiiree jechuudhaan rakkoo ofiif rakkoo fidha'uudhaan akka nama rasaasa mataatti dhawetti kan jiru kun uummanni waca hamaa keessa seenee maallaqa kana maallaqa mataa isaatiif aangoo isaatiin murteessu osoo manni marii heeraan kennameef murteessin baankiin osoo hin ibsin muummeen ministeera ofumaaf nugusa of godhee ibsu kana hin fudhannu jechuudhaan injifannoo teenya qabsoo mirkaneeffanna waan jehuun dhaadannoo ajaa'ibaa gaggeeffachuu jira. Aye galatuma ya OIB waan irena amitanis galatuma tiigaan fada waan magaalaa Hararii fi hawwataa keessatti deemaa jiru amma yeroo ammaa kana maallaqa kuma kudhanii ol qabatee deemuu beeksisa qabeessa haala meeshaa gartee kontirbaandii oduun ta'e meeshaa seera qabeessa meeshaa gartee seera qabeessaa miti jechuudhaan saamaa jira maal jennaan haala gartee mootummaan hayyamee kallattiidhaan mirkaneessaa jiran maallaqa akka nama gartee daldala meeshaa bifi gurguraa walirraa bitatutti lakkaawanii humnaan reebichaan irraa fudhataa jiran kellaa ammarra isaa bahiinsa gartee karaa awwadaa karaa daldalaa deemuurraayis akkasuma karaa dakkarirraayis yaa maali amma fakkeenyaaf baankii ganamaan kanas deemee yoo maallaqa qarshii maallaqa guddaa ni sossoosoo jettee terrorismii hayyaman yoo gartee harkattis qabamtee maallaqni galii mootummaadhaaf osoo hin ta'in galii waraana raayyaa ittisa biyyaa korobittinnisituu osoo hin ta'in raayyaa ittisa biyyaa humnaan waan fedhe raawwataa jira. Innaan namni sodaatee maallaqa jijjiiramachuudhaan namni gartee meeshaadhaan waan nagaadeenis hara meeshaa jijjiiraa jetti waan akkana kanaa maal jennaan namni tokko biyya oduu takka dhagahee ni sodaata. Biyya kana sodaatu namni gartee urkaadhaan fidee lafteetti fidee maallaqa kana fuudhee haala meeshaa deebifatu fidee gartee biyya biyyatti socho'u maallaqa gartee akka nama gartee meeshaa waraanaa fassashutti fiisha qaqqabatanii sakatta'uudhaan maallaqa yoo qabaate irraa fuudhame. Akka gaasiiraa biyyatti kan beekamu maallaqni gartee yoo gartee akaawuntii adabaan adabameeti maallaqni deebi'aaf ittiin fakkaata akka seeraa biyyatti. Wallahi yani wanti nan dabarsu yoo hajiraatu ta'e amma uummanni Oromoodhaa waan gartee godhu danda'u mootummaa harkaa qabu gartee mootummaa cunqursaa mootummaa abbaa waan ta'e jecha uummata keenyaan akka eeggannoo godhanii maallaqa gartee gurguddaa akka qabee socho'ee hin deemnee fi maallaqa hiriirii akka baankii keessatti dhiisneedhaan sa'aanan dabarsan. Guutuu Harargee keessatti waraanni mootummaa uummata irratti saamicha gaggeessaa jiraachuun beekamaadha. Keessatti kan akka fakkeenyaatti ka'u magaalaa Awwadaay fi Harar akkasuma Shankoor Jaarsoo fi Haramaayaa keessatti akkasuma Kaambii Hammarreessaatti illee waraanni mootummaa achi qubatee uummata nagayaan dhimma dhuunfaa isaaniitiif jecha deemaa jiran maallaqa irraa fuudhuu akkasumas akka reebaa jiran akka tumaa jiran illee ni dubbatan. Mishaa cirrii ganamarraa mana hidhaatii bahee qaamaan beekamneen guutamee jira. Gabaasa dabalataaf hordofaa seenaa. Mishaan dhalataa Oromoo lammii Ameerikaa yoo ta'u seera malee ji'a 2 Itoophiyaa keessatti hidhamee jira. Armaan dura mirgi wabii qarshii 10,000 eegamee fi poolisiin hiikuu diduun himannaan kijibaa telekoom itti banuu fi boodaas wabiin qarshii 20,000 eegamee fi poolisiin hiikuu diduun mirgi wabii kanarratti oliyyannoo fudhatame manni murtii waliigalaa federaalaa kaleessa sababa ajajni mirga wabii raawwatamuu dhabeef irratti abukaattoon Mishaa iyyannoo dhiyeeffatanii manni murtiis ajaja jabaa kennee ture. Ajajni manni murtii irraa kennames poolisiin sababa tokko malee Mishaa akka hiikuuf gaafa fulbana 6,2013tti ganama gabaasaa akka kennu ajajee ture. Akkuma manni murtii ajajetti har'a ganama Mishaan bakka itti hidhame Finfinnee naannawa Inqulaal Faabrikaa irraa hiikamuun dhagahamee ture. Maatii yeroo garas dhaqanii simachuuf jedhanitti qaama biraatiin qabamuu dhagahuu fi manni hidhaa Inqulaal Faabrikaa keessaas akka hin jirre obboleessi Mishaa Cirrii obbo Qixxeessoo Cirrii akka asiin gadii kanatti dubbate. Gaafa dura mirgi wabii isaa
eegamee ture. Waraqaan mallattaa'ee ganama irratti akka bahu jedhameeti. Ganama san gaafa deemamu poolisiin hin bahu jedheeti iyyannoo gara mana murtiitti dabarfatee jira jedhanii hambisanii beellamni sun itti dabalamee guyyaa biraatti qabamee sunillee darbee guyyaa biraatti qabamee kan dhumaa guyyaa murtii jedhameeti torban lamaan dura guyyaa murtii jedhamee qabamee guyyaa murtii sanii gaafa dhiyaatan namaaf poolisiin nu iyyata seeraa itti banuu qophoofne irra jedhaniiti dhiheessanii booda waa'ee eega isan dhiyeessanii boodallee eega isanillee mirgi wabii isaa eegamu jennaan irra deebi'amee manni murtii olaanaan akka dhagahu jedhameeti mana murtii olaanaatti darbee manni murtii olaanaan sun ammoo madiiddamaan akka gadhiifamu murtii dabarsee beellamni isaa mootummaa manni murtii marsaa lammaffaa aga himannaan irratti banameen booda mirga wabii ammallee kuma diddamaan eegee fi akka bahu jedhee sanillee amma hin bayaa jedhaniiti guyyaa ittaanutti gaafa jennu guyyaa ittaanu san ammoo ammallee poolisiin irra deebi'eeti iyyannaa galfateera jedhanii koortii mana murtii kan biraatiin dhagahamee mana murtii sana irratti mormii abukaatoon isaa dhiyeessan irraa kan ka'e murtii guyyaa san sa'aan booda dabarsina jedhanii sa'aan boodaa san ammoo gaafa deemanii murtiin suni gaafa hojii ture kaleessa jechuun darbeera jedhame kaleessa gaafa dhaqanii manni murtii barreeffamaanii nama tokko haga mirgi wabii eegameen booda eenyullee mirga hin qabu mana hidhaa keessa tursiisu kanaaf hatattama gadhiifamuu qaba yoo hin gadhiifamne ammoo guyyaa lama keessatti isallee qabatanitti mana murtii afootti dhiyaattanitti maaliif akka hagamma ajajni mana murtii akka hojiirra noolle nutti immoo qabdan jedhanii sun kaleessa ture. Maatiin hadhaa waraqaan haga mallattaa'ee booda amma wanti hundumtuu qophaa'eera kottaatti fudhaanii jedhamee gaafa deeman achirra gaafa gahan inni baheera jedhanii eessa deemee nuti fuudhee nu maatii jennaan hin beennu already dhufanii fuudhanii deemaniira jedhan. Booda faana deemameet karaa mootummaa Ameerikaatiin illee akka warri poolisa Oromiyaa gaafa inni balbalatti bahu qabatanii gara hin beekamne akka deeman dhageenye hangammatti dhugamatti poolisa Oromiyaatu fuudhee nama biraatitu fuudhee eessa jira maalitti jira kophaa wanti qabnu jiru jechuudha. Akka dhaamsa waliigalatti Oromoo waliigalatti dhaamsa yoo qabaatte osoo carraasiin kan sirra dhufe akka dhaamsa qabaatte. Okay. Dhaamsi kiyya kuni wanni ta'aa jiru waan bishaan callaa irratti ta'aa jiru miti waan Oromoon hundumaa irratti ta'aa jiru. Kanaafuu Oromoon sagalee isaa sirriitti dhageessisee kan biyya keessa jirus kan biyya alaa jirus warroota mootummaa isaa jala jiranii wajjin mari'achuuni dhimmi kun dhimma siyaasaa fi irratti siyaasaa kun ammoo akka gara furmaata argateen namoonni seeraan alatti nama hundumtuu akka hiikanii akka dirqamni akka Oromootiitti bakka Oromummaatiin waan irra jiruu fi kanuma dhaamuu barbaadu. Oduma wal fakkaatuun oolmaa dhaddacha magaalaa Awwadaay Daraartuu Shaamii akka itti aanutti isinii dhiyeessite. Oolmaa dhaddacha irraa Awwadaay hidhamtoota maqaa Bashiir Siraayifaa waliin himataman nama 103 magaalaa Awwadaay irraa hidhaman waajjira poolisii Awwadaayitti argaman. Hidhamtoonni kunneen ajjeecha artist Hacaaluu Hundeessaa booda qabamanii kan hidhaman yoo ta'u hanga ammaatti adeemsa seeraan ala to'annoo poolisii jalatti argaman. Haaluma kanaan gaafii mirga wabii godina Harargee Bahaa gaafatamee ture. Iyyata kana irratti yakka karaa cufuu qabeenya mana namaa barbadeessuu fi yakka humnaa heera mootummaa diiguun shakkaman waan ta'eef ni morma jechuun abukaattoon jara kanaa dubbate. Haa ta'u malee mormii kaasan haqumsa deeggarsa seeraa hin qabu. Awwadaayitti manni namaa tuqame hin jiru, karaan cufames hin jiru. Uummanni fi konkolaataa isaa manatti hambisee gocha heera mootummaa diiguu raawwatame hin jiru jechuudhaan heerri mootummaa yaada osoo hin taane ta'uu qaba. Deebii dhiyaate gocha heera mootummaa diiguu raawwachuu hin agarsiifne waan ta'eef sababa dhiyaate gahaa miti jechuudhaan dhaddacharraa irratti falmuufii ture. Falmii bittaa mirga booda dhaddacha qorannoof gaafa guyyaa 6 baatii takkaa bara 2013tti beellamamee jira. Dabalataan kan baay'ee nama gaddisiisu hidhamtoonni kunneen kutaa xiqqoo keessatti nama hedduudhaan hidhamanii akka rakkachaa jiran akka OIB'tti gabaasuun keenya ni yaadatama. Nama ofii fira laaluudhaaf dhufe jaartii hiriyyaa jaarsa gaafachuu dhufte dhaqan namni hundinuu akkuma bakka sanitti hidhamaa jirullee ni dubbatan. Ijoolleen umriin isaanii hidhaaf hin geenyellee
namoota hidhaman kana keessa jiraachuullee beekameeti jira. Bakki itti hidhamanii jiran waajjira poolisii waan ta'eef namoonni hedduun rakkina nyaataaf saaxilamaa jiraachuullee ni dubbatan. Namoota hidhaman kana keessatti namoota harka qalleeyyii maatiin isaanii guyyaa guyyaatti nyaataa fi dhugaatii geessuu fi hin dandeenye waan jiraniif namoonni achi keessatti hidhamanii jiran akka malee rakkachuu isaaniillee gabaasni nu bira gaheeti jira. Hidhaa fi dararaan godina Jimmaa keessatti kan duraanii caalaa jabaatee itti fufee jira. Gabaasni dabalataa akka taanutti isinii dhiyaata. Jimmaa aanaalee hunda keessatti qeerroo fi qarree dabalatee namoonni baay'een mana hidhaa keessatti dararamaati jiru. Kan kana raawwachaa jirus basaastota mootummaa ijaaree ta'uu beekameeti jira. Basaastonni Jimmaa keessatti kaadireen qindeessite har'as qeerroo fi sabboontota qabsiisaa jiru. Haaluma kanaan qeerroon Mujaahid Aboo kun nama seenaa Jimmaa fi gootota shanan gibee kitaabaan barreessee jirudha. Magaalaa Aggaaroo buufata poolisii aanaa Gommaatti erga hidhamee guyyaa 3 lakkoofsiseera. Harki isaa kaatenaan hidhamee namuu akka ittiin dhiyaanne godhamee jira. Ogeessa seeraa fi barsiisaa seeraa yuunivarsiitii Jimmaa kan ta'e obbo Obsumaan Girmaa hidhamuu dhaga'amee jira. Gabaasa dabalataa Leellisaa Sabaa. Obsinaan Girmaa ogeessa seeraa fi barsiisaa seeraa yuunivarsiitii Jimmaa mana hidhaa magaalaa Jimmaa keessatti dararamaatti jiru. Qaammee 5/2013 akka lakkoofsa Habashaatti mirgi wabii eegamee fi maallaqni qarshii 10,000 kafalamee akka bahu jedhamus qajeelfamni hin hiikinaa jedhu qaama olaanurraa dhufe jechuun har'aas hiikuu didanii jedhu odeeffannoon achirraa argamne. Obsinaan sababa ajanni mana murtii raawwatamuu fi dideef karaa abukaattoo isaan har'aas mana murtiitti iyyannoo dhiyeeffateetii jira. Obsinaan yakka addaa dhuffatti hojjete hin qabu. Innis yakkamaa taanaan abukaattoon Oromoo hundinuu yakkamtoota jechuudhaan abukaattummaan yakkaa miti hidhamtoota siyaasaaf falmuun yakkaa miti jechuudhaan abukaattoon Obsinaan Girmaa mana murtiitti himaniiti jiru. Egaan daawwattoota keenya oduun isaa kanaaf qindeeffannee isinii dhiyeessine kanuma hanga oduu itti aanutti walitti deebinutti nagaan nu tura.